Kafuunee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota warreen maatii chaanaalii Abdii Ismaart Tuub taatan hunda keessanuu nagaa jaalalaa fi tokkummaa Rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo. Egaa guyyaa har'aa gaaffiin keessan irratti hundaa'e jechuudha. Waa'ee WhatsAppidhaan wal qabatu. Kana jechuunis jalqaba irratti WhatsApp irratti namoonni lakkoofsa keenya fedha kennaan alatti akka isaan aadaan goone gurbiitti nu dabala akkamitti gochuu dandeenya. Lammaffaa irratti WhatsApp keenya ashaaraa yookaan fingerprint yookaan wasmaa kan jedhamu akkamitti cufachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun WhatsApp keenya yoo namni fuudhee bilbila keenya fuudhee namni WhatsApp keenya banee basmaa kan nuti goonutti hin banamu basmaa keenya malee jechuudha. Akkanaan akkamitti basmaa qubaa irratti yookaan ashaaraa qubaa irratti deeffachuu dandeenya kan jedhu kanneen lamaan isiniif ibsaa. Namoonni reefuu haaraa taatanii gama chaanaalii kanaa dhuftan yoo jiraattan chaanaalii kanaaf sabiskiraayib gootanii maatii ta'uu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoo tanallee yoo isinitti tolte laayik gochuu hin dagatinaa isin jedha. Hayyee isinitti hin dheeressu warroonni maatii qotaatan immoo galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo tan immoo laayik sheer godhaa. Namni been irraa fayyadamu kallattimaan amma garooma barumsichaatti isin dabarsa. Oke, jalqaba irratti WhatsApp keessa bantanii seentanii iddoo profaayilii WhatsApp keessa jira jechuudha. Erga akkanatti iddoo profaayilii WhatsApp keessanii keessa seentanii iddoo akkaawuntii jedhanii filattan. Ergasii piraayiveesii ni filattanii. Olar keessan kan dhumaa jechuudha. Isa erga dhuma irra geettanii fingerprint lock kan qabatanii isa kana garanatti akkanatti ni bantanii erga akkanatti garanatti gara duraan gara bitaatti cufaraatti gara mirgaatti as bantanii quba keessanii jechuudha. Al takka bilbila keessan ol qabdan jechuudha. Namoonni bilbilli isaanii basmaa qabu. Ergasii ka tokkoffaa irratti ol jiru kana immediately irratti hundeeffattanii kalaas kana booda bilbilli keessan basmaa quba keessanii yookaan ashaaraa keessan malee hin banamu jechuudha. WhatsAppiin akan tufduu keessa deebitanii amma immoo kan agarsiisa jechuudha. Guruppii irratti namoonni akka haala hin goone erga iddoo deebitanii iddoo guruppii jedhu al takkaa battuutan keessan akkana jira waasila yoo sirreeffatanii everyone namni kamuu my contact namni maqaa isaa qabattu qabdu lakkoofsa isaa qabdu kaasadaffaa irra deeffatte jechuudha. My contact accepted kontaaktii keessa nama akka inni aadis godhu asti barbaaddu fakkeenyaaf akkuma gartaan amma kanneen asirra jira lakkoofsi kunniin yoo fakkeenyaaf namoota kanneen keessaa eenyu akka lakkoofsa yoo qabaate akka aadni godhu barbaadu. Fakkeenyaaf namoonni kanneen keessaa filadhe jechuudha. Nama lakkoofsa garee irra galchuu danda'u qofa filadha. As keessaa fakkeenyaaf yoo nama tokko jira akkana fakkeenya gattuutan nama kana qofatu garee keessa isin galcha nama biraa galchuu hin danda'u. Yoo hin barbaanne isinii namni kamuu akka isin galchine barbaadan iddoo mallattoo raayitee isinii baatee raayitee sana dhugtan. Kalas kana booda abbaan fedhii waan lakkoofsa keessan fira keessanii alatti WhatsApp keessa isin galchuu hin danda'u. Yoo liinkii adda addaa isin ergee isin liinkii isin taphattanii ofii keessan seentan malee lakkoofsa keessan ofii isaatii fuudhee directly WhatsApp guruppii irra geessuu hin danda'u jechuudha. Egaa hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo barumsi kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Namoonni hangammaa chaanaala kiyya subscribe osoo hin jiraattan please subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee hin gadhumaa dhageeffadha. Like gochuun baramu subscribe gochuunis bisa kan takkaate jedhama. Akkasumas like gochuun akka mallaqa isin kabalcheessu hamileedha malee. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatiin dachaanee wal agarrutti nagaa jaalala fi tokkummaan hunduma ilmaan Oromoo kan taataniif akkuma isin jirtanitti dachaadhaan isiniif haa baay'atu nagaatti.